تكنات كهر تصا خبيم توتخية إسنيتين ديريسو أرانتنا أنو ديريسو يادن قبو جتشودا ما نفتانا صدا في رجولين رفتة جوله سوسوبتين جرا فيديو أنكو كنا يسمبرا جوجيت مالي جوله سوسوبتين جرا سني فور تصا خبيم توتخية أبا مناتي سيركيتين جرا لافا يا رحمتا ورحمة الله وبركاته خبجمتو تافي حرتفتو خينيا أكمنا جافيا أجرتني بكجراتني سنين جتا حافظان الرمارين نفتشون كيسن النورمو أصلا جنتو أرى أستاو خيرتوني بيتم فولا كاميرا دروجي زين دابردو مالي نفتك كجتم فولا خير رقمتشون كابو لوغارا نمني تكويرو غلطة سيف غودي غلطان أني سينيف غودي سا والالتني نوتي والالي فتيان هو والله جتولا أنا في اللي قلوا باتو فتيان دابت درارتون غلطة إسين غوتي في تفتسان هو والله أرى درارتون غلطة غوتي فسان إفيف لا قجرتي إفيف ميلان كيسا دابتو جرتو رتو سافا بجمتو تغيي أكمي كيسا دابت جرتي جتون كيسا نولمو لغادا وان دبرهن ده أدوان أنا سنين همنتوني بيتان سنمافو أرى درارتون شرطة منتي بلا في ديرت فيدي من إسير رايلمان سيخي سافوتي باسون إسيدا خلطو قدادا خلطة قبان خلطة دبلت درارتون akka fadallee ta'u dhugaadha kannuu fi hindinne guyyaa ati qishon afaddu jettee deebii anillee maallaqa kana hin kannituun jechuun jira dhugaadha ammallee hin kannitu numaan ja'a garuu maal godhagaa eeganii fi dirqamaan dhufte biyyi nuti jirru kun biyya namaatii takkaffaadha. Fatiyaanis isii tana ichi baasuun feetu sila arraan tana fiidiyoo isiin qabdu san ani hanqa fiidiyoo isiin bira jirtu san haysiiftutti maallaqa kana kannamu maalleenu kuni qarshii takka dhiisi hattaaf daraartuun akka balbala mana kanaan baane jeetiin ani Fatiyaa dubbachuu jira. Fatiyaan jechuudha meeqoy haafiza kaameeraa duubatti haafiza intalli tuni guyyaa bareedaa naaf na biraa qabdi yeroo gaarii na biraa qabdi yeroo isii saniin balleessu jetteeti natti lallabaa hanqa khalaas loltee atillee obboleessa keetii wajji manarraa akkuma kaameeraa durannaan jette sanitti uffata kee fudhadhu manarraa ba'i. Yooni fi waan akkanaan na yaaddate atillee ndee akka obboleessa keetiitti obboleessa kee barbaadii isaa hojii jiraadhu naan jirti jechuudha. Garuu ani kaniin dubbaddeef namni kun maaliif baadalama namni kun maaf qaanyee kana olchuu fi nani dubbachaa jira hordofaa kabajamtu ture qaanyiin tun maali yoo jettan fiidiyoon san haa fiddee massaa turaan jira waan biraa takka irra hin jiru saniifuu gaa eeganii fi wanni abbaan jaalate rijichii nu dolluudha jettee Oromoon hoggaa makmaaktu saniifuu ammaan tana waaniin ani dubbadhurraa wanni dabree hundinuu dabree jirti waa'ee Fatiyaa fi waa'ee daraartuuti. Daraartuun arraan tana fiddee ijoollee keessa shurxaa manatti itti fiddee fuutee ijoollee baaftee Fatiyaa baaftee jechuudha manee dhaageessite qismii geessite anilleen akka nama tokkootti ijoollee keessaan jira ijoollee cinaan dhaabbadda Fatiyaa cinallee niin dhaabbadda dhugaadha maallaqni daraartuun itti kennitee maallaqa guddaadha maallaqa san dhabeetiif niin qaba maallaqa garuu dhabne kafalullee numaan danda'a garuu odoon hin kafalin Fatiyaadhaan jiru ani qismii san jalaa hundeemin fiidiyoo tana hanqa isiin fiidiyoo tana ta'u waraabde tana agarsiisi fiidiyoo sana haa baaftu daraartuuni ummatuma kanarratti isii baadaliin jechuuni ture Fatiyaalleen qaalee hiyyan goone lakkii isii tana cin kennu ummata alagaa kanatti ummanni kuni mixiyyoo sayyoomiidhaan miidhaa isiin natti dhagayama isiin tun tola naaf oolte jettee natti dide jechuudha saniifuu gaa hordoftaa hojjetoota kiyya ani gizeenii fi shurxaan dhufee ol seenu sani rifaatuu keessa dawwakee akkaan ta'ee hin beeku ani ummata kana hin jaaladhu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waan waraana jaanu hin jaaladhu gizee ijoolletti ol dhufanii mee wayin hadal marat bahar midri jaanii afaan arabaatiin gizee isaan lallaban anuun irfadheeti waaniin keessa ture hin beeku jechuudha. Ijoollees babbaareessanii fuutee kutteen jechuudha. Fuutee kutteen sanumaa ho'anii jalaan dhaabbanne micoo baar sabaa ni beektan sabaa itti ol ergeetiin abbaa manaa jechuun mana nuti galluu kanatti ol ergee deemitii abbaa manaa dubbadhu haa deemu jala jee gurbaan jala kutee damaanaa anaat ta'ee anaa waan hunda irraa fixee anaaf fida jee kutee jechuudha. Yoo akkasirra bilaaffisee gurbaan san maallaqa irraa kafalee damaanaa fudhatee maallaqa illee kafalu damaanaa dhaabbatee kanii fi fidu Fatiyaa ta'ee arraan tana hamtuulleen oolte maaliif isiilleen Fatiyaan osoo hidhaan bulle jechuudha osoo hidhaan tutturre yoo Fatiyaan ka dhuftu taate dubbiin nagee taate yoo ammoo Fatiyaan hidhaa turte hidhaa bubbulte ordota kabajamtoota kiyya kabajaa siilaa hixee jirti daraartuu waan isinillee nazzala deemtanii daraartuun goota daraartuun midireeshi daraartuun akkasii waan jettan takka hin qabdan daraartuun waan gootummaan qabdu mootummaa biyya arabaatiin gootummaa harkatte malee. Takkasiitti hordofsaa kabajamtoota kee daraartuun gootummaa
biyya tana keessatti guddattee biyya tana keessa jirti maatiin sii guutumaa guututti osoo rifeensi irraan citin qeensi odoo irraan cabin maatiin sii guutumaa guututti biyya tana keessa jiran warra biyya tanaatiif Daraartuun guutumaa guututti garuu har'aan tana dubbiin nuti dubbannu takkittiin ummata biyya tanaa biratti hin daleetu hatta shurxaa biratti illee qismii yoo dheeyne illee qismii biratti illee hin daleetu maaliif taanaan isiin nama isaaniiti jechuudha isiin nama isaaniiti Daraartuun idageen yoo isiin maallaqaan cinaa dhaabbattee maallaqichi kan nu baattee illee afaaniin akkana isiin jettee ichi dubbannaan kana habashiin nu hin jaannuti biyya tana keessatti habashiin kabajaan qabdu saniifuu habashiin jennaan eenyutu dubbiin teenya eenyisa dhageemteetteeti dubbiin teenya dhageemtu hordoftoota hojjamtoota kiyya yoo arraan tana isiin nuti habashiin taane keessa biyya teenyatti haadima waan jaadde beektanii afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo keessa haadimni ni jiran jiru biyya matana keessatti afaan Arabaatiin haadima jechuun nama tolo namaa oolu jechuudha haadima gizee jaan nama tolo namaa oolu garuu isiin hammeen yaadu jirti haadima illee ummata nurra hamaatiyu isiin biyya tana keessa silaa sadarkaa qabaachuun qabdu sadarkaa maaliif taanaan ji'aa takkaan habashaadha gama haadhaatiin habashaadha gama abbaatiin yamaniidha malee haati siidha akkuma keenya taariba dhufte akkuma keenya bishaan adda qabaa dooniirra dhufte asitti dhukkee xirrachaa dhukkee bishaanii asuma dhiqatte isiilleen asuma dhalatte jechuudha. Haadimni biyya tana keessatti ummata tokko jiru ummata shaaraadha. Haadimni sani habashiirraa dhufe jaan gaafa dur makmaasa akkasii jechuudha. Akkasitti isiin ummata akkasiiti. Yaani isiin osoo fi arrabsuun fadhiin kiyyan fadhii isiin qaban ana arrabsuuf illee deemu. Garuu isiin makaadha jechuudha. Yamanii aslii miti. Mollada jaanii biyya tana keessatti isiin mollada malee yamanii aslii miti. Deebi akkuma kiyyaatti isiilleen taariba dhufuu baattu haati sii taariba dhufte asuma dhalte. Saniifuu gaafa hordoftoota hojjamtoota kiyya dubbiin tasaanii kan dhageemtu taatellee dubbiin ilma namaa caalaa dubbii rabbiitu gubbaa jira. Rabbiin haqa ni arga. Fatiyaan fiidiyoo saniin doorsisaa jirti malee sodaa isiillee qabaatteeti. Fatiyaan nama akka fedhe firraa nama dhorku. Gama humnaatiin illee gama hatta waan biraatiin illee nama firraa nama dhorku. Dhabdee dhabaafillee miti. Dadhabbii fi sii miti. Namni kuni mataa ifii sodaachuun mataa ifii kabajuun qabeenya fi kabajuun waan bareedaadha. Qabeenya sii kabajjee mataa isii kabajjee jiraachuun isii ijoolleedhaan guddifadha jettee mataa qaqqabdee jiraachuun siidhaa sodaa isin ittiin fakkaatin. Garuu har'a isiin maal kabajaa jirti? Maaliif Fatiyaa doorsisaa jirti beektanii? Fiidiyoo xiqqoo hanqa Allah wala hanqa irraa marte waa daqiiqaa 10 ta'e waa daqiiqaa meeqate Allah wala hanqa isiin irraa marte. Fiidiyoo hanqa irraa marte. Sanuu isiitu itti baadalama. Isiitu itti baadalama gurbaa akka reefkaatti ciisu san agartan. Gurbaa akka reefkaa ciisu san olkee isii waa godha jaamtee ni yaadamtu. Haayilaandii keessatti ijatee san duratti fuutee waatti darbitee gizee inni dhugee akka reefkaa ciisu san arkitanii jirtan. Garuu ammoo tasanirraa hafe yoo waa xiqqoo harkaa qabaatte sanuu isiitu gudeedee jenna malee isaa gudeedame hin jennu. Saniifuu isii dubrummaa isaa irraa fudhatte dubrummaa Fatiyaan irraa fudhachuu dadhabdee isiin irraa fudhatte. Isinii galee raffistee gurbaa gaggabsitee dawwaqsistee fiidiyoo haqasanii ganamaa galgala dhuftee Fatiyaa gubbarratti daansiin taphachuu jirti. Ani Fatiyaa miti. Ana dhuftee silaa guyyaa tokko fuula kiyya dura dhabdee hunoo obboleessa kee akkanaan godhuu deemaati. Naan jette isii fi tilfoona siisaniin waliin caccabsa jechuudha. Garuu Fatiyaan fiidiyoo tana ol baasti intalli tuni ifillee baadaltee isallee baadalu deemti. Inni kuni nama bira kabajaa qaba. Kabajaa isaa xiqqeessuu deemti jettee cal jettee obsitee waa hunda galliqimsitee garaan kuni sagaraawni baadhate jettee baadhattee waan hamtuu fi waan gaarii hunda baadhattee jiraachaa jirti malee dandeessee tiimiti kaniif Fatiyaan irraa hammilattee Daraartuudhaaf. Daraartuun hanqi xiqqoontuun micoon hanqanaatuun fiddee Fatiyaa gubbaarratti ummata hin taaneen qawwee qabachiistee makluuqa sii keessaa rifachiistee fuute. Garuu irra atoo maas teessa naan jechuu keessan hin oolamu. Ilmaan obboleessa kiyyaa silaa irra inni keessa jiraate akkasumatti Fatiyaa wajjin deemee qismii san keessa dhaabbadha. Maallaqa kana arrallee borullee yoo Daraartuun fudhatte kunoo ergeetiin jira gurbaa abbaa manaa. Abbaa mana kanaa ergeetiin jira. Yoo isiin maallaqa kana ka fudhattu taate ana fudhatti. Isinii galee hordoftoota kiyya maallaqa kana yoo isiin fudhatte ana fudhatti. Maaliif taanaan ilmaan sii keessaa baay'isistee uummata qawweedhaan meeshaa hidhatee deemu jiru. Ilmaan sii keessaa baay'isistee fuutee har'a isii yooniif ilmaan isii Daraartuun san ilmaan qabattee ilmaan sii keessaa fuudhan hagamta akka rifatte hagamta akka qalbii cabdi. Sanumaa ilmaan sii keessaa fuutee Fatiyaa har'a qismii geessuun siidha waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisu hordoftoota kabajamtoota kiyya yoo har'a Fatiyaan kachi bulte taate mana kana Daraartuun yoo ganaa dhuftee hulaa qabattee haafizaa jette anattaaf haafizaa haayattu haayachuullee baattu bakka isiin jirtaniifu har'aan tana silaa bahar jiraate mana kana keessa. Ani akka Fatiyaan dhalaan ajjeesuuf deemti jette sanittu osoo bara akka jaan Oromoon
sila maqaan duura mataan duu wayyaa jette ilmaan isaa keessan jiraanne nuuf hin jiraanne Fatiyaa ta cinqaa fi rakkoo fi hamtuu isaa wajjin dabarsite jireenya gadadoo keessa isaa wajjin balleessite wajjin dabrite san keessa bira hin dhaabbanne ana obboleettii isaa tagaraa tokko wajjin dhalatte samna tana bira hin dhaabbanne imimmaan kiyya kaniin arra akkana boo jiru kana narraa nayine inni arraan tana silaan dhabamee irra wayyaadhaawo dhabamee matuma isaati yookaan du'e yookaan jiraate faayidaan qabu garuu ta'ee arraan tana bakka inni jiru silaa beekee bakka inni jiru sanittiin dhaqee akkanatti ilkeedhaan kutadhee isa nyaadha garuu arraan tana isaa hun agarre silaa isaa argee anaatu beeka waan hin jo'uun isaan kutachuullee baadhu garaallee na danda'u baadhu waan hin jo'uun anaatu beeka jechuudha. Ilmaan isaa keessa silaa jiraate arraan tana intalli tun hawaan feete irratti dheedu moo intalli akkas na goote ammataa kiyyaaf akkamittiin jiraadha. Silaa arraan tana inni ilmaan isaa keessa taa'ee ilmaan isaa kunuunfatee tibba Fatiyaa baasan kanallee dhokoteellee ala jiraatu. Ilmaan dhufee namni naaf ilmaan kanallee akkamit jirtan eegantalli tun isin fuutee deemte shurtaa eega haadha ilmaanii keessaa fuutee deemte shurtaatti fiddee isin akkamit jirtan siif ilmaan akkamit jirtan jee nama biraatii miti Hamzaa kee akkamit laaluu dadhabde baar bakka irtu fiidootan arkuu jirta mumkiini Hamzaa kee akkamit arkuu dadhabde waan biraatii intala san akkamii amantee iimeela kee waan hunda kee akkamitti intala saniif kennita arraan tana iimeela keetiif silaa wanni kee hunda na bira jiraate akka isin fiidiyoo san waliin baasne anaatu godha. Akkamitti intala saniif kennite Fatiyaallee doorsisaa jirti iimeelli keessan cuftiin harka jireette ati dhugumaan korma nadhooti diluma kana maqaa sii bu'e diluma kana korma nadhooti nadhoo jala fiide hatta warri koomantiilleen akkas jechuu jirtan kuni nadhuma jala tuu deema nadhoo akkasii dhugaadha kun waanuu natti dhugaa ta'u jira ani baar keenyan saddeene korma nadhoo jeen saddeene amman saddaquttiin jira maaliin saddeexoo kanaan jettan taate hordoftoota kiyya gaafanii fi intaltummaan dhalaa tajaartii isaan ta'in dhuftee shurtaatti fiddee takkanaati kaa hordoftoota kabajamtoota kiyya isinittiin dheereessuu arraan tana anuu dheereessuu yaadan qabu jechuudha maaliif taanaa sodaa fi ijoollee rifattee ijoollee sossobuttiin jira fiidiyoo hanqa kunaa isin bira ga'u jeeti malee ijoollee sossobuttiin jira saniif hordoftoota kabajamtoota kiyya abbaa manaatis ergeetiin jira ijoolleedhaan hulaa qollofaddaadha akka yoo namni hulaa dhadheellee nam tokkorraa illee hulaan banina hanqaanan isinit dawwalee hulaa banaa ja'uutti nam tokkorraa ulaan barinaa jeetiin deemuuf hin deemaga astaa'uun akkamitti mee garaanu asinan taa'u saniifuu gaartota kabajamtoota kiyya nagaa naa turaadhaa baaltoo haadhee Fatiyaa bira deemee waan nuun jaanii fi waan hunda kaniin isin biraan ga'u ta'a hordoftoota kabajamtoota kiyya nagaa naa turaan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.